duraan dursee jireenya kee jijjiiri. Jireenya kee jijjiirtee cimtee waggaa ati jabaatte hawaasa keetis gandas biyyas jijjiiruu dandeessa. So san godhuuf immoo jireenya ofii jijjiiruuf teknooloojiin kunoo gartan kana rabbi sodaadha amma nama jajuuf osoo hin ta'in ijoollee Keeniyaa keessa jirtu, baqattoota Keeniyaa keessa jirtu, baqattoota Kaayiroo keessa jiran kan dalayne kataa'u rabbi sodaadha ati telefoona ni qaba. Telefoona kanaanuu tiktookii seenaa jira. Maaliif hin baranne? Googleedhaan waa barachuu dandeessa. Waa meeqaas irratti barachuu dandeessa. Jijjiirama ofirratti fiduu dandeessa barnootaan. Biyya namaa waggaa dhufte Kanadaa, Ameerikaadhaa waggaa dhufte hogguma san asistama san wajji addaapti goote maaliif barattee jirta? Yookaan immoo muuxannoo waggaas hin jiru taa'urraa firiidhaa'u haa ta'u volonteer akkaataa makiinaa tolchan, akkaataa zayitii makiinaa jijjiiran, akkaataa kaarpeentara waan adda addaa waan harkaa muuxannoo harkaa maaliif hin baranne teenyee sa'a 10 sa'a 8 tiktook irratti irra hedduun baqataan hin arka. Kana hoggaan isin hin jiru ani perfekti tahee miti ani waa hunda qulqulluudha jechuufi miti. Garuu waan isinii fayyadu yoo biyya tana dhufte Ameerikaa yoo dhufte nama ati kaarpeentara yoo taate nama makiinaa tolchu yoo taate ati guyyaa 2-3 lafan teessu maallaqa guddaa afaan ni beekta afaan. So afaanis barachaa barnootas barachaa waan harkaas barachaa muuxannoo akkamitti biyya tanarraa karaa kana biyya tanarraa bahaa sammuu teetitti yaadaa tattaafachaa amma 8 amma 10 teessee waa takka kan beekne Kanadaa Ameerikaa waggaa dhuftu ammas aliif baataa haaree irratti si kana karaa irratti godhuun is hard. So we need to change the way we think. Akkaataatti yaadnu jijjiiruu qabna, akkaataatti nyaannu, akkaataatti uffannu, akkaataatti dubbannu jijjiirama fiduu qabna. We need to change. Hawaasni kun jijjiiramni dhufuu qaba. Nama every time nama waggaan laalu bar waan tokko keessa kan jirre rakkina tokko keessa kan jirre fakkaatan tiktook irratti nama dhiba. So akkaataa reefuu isinitti hime baqattoota taatanii biyya baqataa jirtan ani baqataadha sammuu kajuu qabattee cal jechuu taa'u osoo hin ta'in barnootaan onlaayiniidhaan telefoonuma keetiin barnoota akkaataatti barattu ammas deemtee magaaluma biyyatti jirtu sanitti waan harkaa free volunteer maal hin taane faranjoonni nu wajji deeman irra hedduun volunteeridha kadalagan volunteeridha friidha volunteer ila Afrikaa ila Cinaaksan ila Ijarsa Gooroo ka deeman sun they are volunteers itti kafalamee miti. Isaanuu akkas godhuu jiraati maal biyyatti jirtu san keessa volunteer deemtee friidhaan ummata harkaan dalagu ummata makiinaa ummata waa godhuu sawa mee isinirraa baradhu jettee yoo jettee si fayyamani. So we need to change the way we think. Akkaataa waa hundatti ilaalu, akkaataa adeemsa keenya waan goonu hunda jijjiirama fiduu qabna isin jechuufin seenee waan biraatiif miti. Barnoo ani waan maayirratti isinitti himu adeemsa amma deemne kuni jireenya kiyya akkuma every time amata kana yeroo sadiin deeme sadeenu jijjiirama jireenya kiyya irratti akkam fidu akkan waa hunda akkaataan itti ilaalu akkamitti ilaala na jijjiire anaaf benefit ummanni meeshaa eega warri biyyaa meeshaa hospitaala eeggataa miti ani immoo jireenyuma kiyyaa jijjiire waa meeqaan jijjiire adeemsa kiyya akkaataa waan laalu wanni kun maaliif taa'e bu'a faayidaan isaa maali kasaaraan isaa maali kajuu jijjiirama natti fidee jira jechumaafi. So deddeebi'ee waan takkan deddeebi'u warri biyya alaa jirtan especially Amerikaa Canada, Australia, Awurooppaa jirtan jireenya biyya sanii ka qabaatan deemuu ka dandeessan yoo ta'e vaakeeshina bakka birarraa ba'urraa torbaan lamaafis haa ta'u biyya dhaqaa Adaamaa Finfinnee hin taa'ina baadiyyaa bakka itti dhalattan bakka maatiin keessan achi jirtu baadiyyaa san deemi maallaqa na gaafatanii rakkoo isaanii arguu hin danda'u inji'in yeroo takkaaf deemi rakkadhu ifaan yeroo 3-4 dhaabaa bishaan hin jiru shaawar hin jiru deemi ilaali
So eegalaaltee booda dargaggoos eegalaaltee booda qe'ee kee eegalaaltee booda iskuula ati baratti middle school elementary high school ati barte dhaqi ilaali hospitaala bakka ati dhalatte ilaali hospitaala magaalaa isaanii ilaali ijumaan laali nin godhaas hin jiin waan godhinis ijumaan laaliiti murtii ofirratti murteessi wanni maayirratti cufu obboleeyyan kiyya arra nin jira malee boru nin jira rabbiin gaarantii naaf hin kennine arra asisi wajji haasa'utti hin jira daqiiqaa shan booda maaliin tahaa hin beeku garuu dhaamsi maayirratti ani isinitti himu waa gaarii dalagaa gaarii addunyaa irratti aga lubbuun teessan jirtu gaarii dalagaa gaarii legacy faranjiin jettu maqaa gaariidhaan addunyaa tanarraa deemaa yoo deemtan qabeenyaan namni si yaadatu hin jiru barnoota keetiin namni si yaadatu hin jiru namni ka si yaadatu waan ati goote waan gaarii ati goote sanin si yaadata waan badii ati goote sanin si yaadata waan gaarii yoo galayde gaariin kee gayyuu kaafama jeneraal Waaqoo Guutuu Taaddasa Birruu Elamoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa kanneen hedduun isaanii wanni nuti isaan yaamnu qabeenya isaaniitiin miti kan nuti yaamaa jiru yookaan beekumsa isaaniitiin miti kan nuti yaamaa jiru yookaan mana isaanii makiinaa isaaniitiin miti wanni isaan ummata Oromoodhaaf gaarii dalagan san xurree isaan banan saniin hoggayyuu maqaa isaanii gaariidhaan kaasaa jira so wanni gaarantiin hin jiru wanni qabeenya keetirraas ni deemta fayyaa kana keetirraas ni deemta waa hundarraa ni deemta ni galta kanaan dura meeqaatamtu galeecha so beeki dalagaa keetutu hafa dalagaa ati dhiistee deemte gaarii yoo dalayde hoggayyuu gaarii saniin kaafamta akkuma goobana hoggaa joo Oromoon aartutti minilik hoggaa jaamuun Oromoon akkamitti corriisi aaruu sanitti maal waan badaa waan isaan dalagan badaan isaanii ilaazal aalam reefki isaanii ka awwaalame sunu nagayaan arkatu sa'a 24 waan badaadhaan yaamaman jechuudha ummanni gaarii dalaga immoo gaariin isaanii hoggayyuu zalaalam jiraata so gaarii dalaguuf immoo waa guddaas hin barbaachisu jecha gaarii ju'uun waan gaariidha nama kana hoppii kannuun abshir Oromoodhaaf biyya alaa teenyee ummata keenyaaf gadad waan biraa ibidda isaanitti ergutti irraa abshir ni baatanii kanarraa rabbii isin haa baasu jedhanii du'aayii ummata keenya godhuunu rabbii kadhachu sunu waan gaariidha so waan gaarii dalaynee addunyaa tanarraa haa deemnu zalaalam hin jiraannu dhugaadhaan sin hin jaa it's guaranteed waan rabbii gaarantii godhe tokko du'uun keen oolamu hoggaduutu carqiidhaan maramtee dachii jala seenuun keen oolamu san osoon dhufin dura sun immoo arrama boruutira wanni namni guyyaa sitti himee hin jiru anytime it can happen anytime waan ta'uufi ammumarraa jalqabdee waan dandeessuun gaarii dalagi gaarii immoo ummata hundaaf gaarii ta'e waa godhummoo gaa barbaadde fagoon dhaqin qe'ee teetirraa ganduma teetirraa eegale gandumaatitti dhalatteerraa maatiin teetti jirturra achumarra waa xiqqoo godhi sanumaatu guddatee deema yoo ati gaarii dalaguuf yoo tattaafatte rabbiin waa hunda siif laaffisa irra hedduun keenya kana yoon jalqabe akkamiin ta'a jettanii sodaatanii miti atummaan jalqabime rabbiin waa hunda siif laaffisa innumaan atummaan niyyaan ta'e wanni ani godhu rabbiidhaa fi ummata kiyyaa fi maqaa harkachuu fi yookaan immoo waa harkachuuf osoo hin ta'in rabbii na uume jechuuf ummanni kun gargaaramuu qaba dirqama ummata kiyya jettee qonnee qulqulluudhaan yoo kaate rabbiin waa hunda siif saaqa siif tolcha innummaanu adeemsi kee waan gaarii waan ta'eef so kanuma isinii muufi so nuti hayyuudhaa miti ani akka Nuraddiin ani hayyuudhaa miti beekaadhaas miti jeenas miti waanuma dirqama narratti jiru waan godhamuu qabuutu godhaa jira kanuma kalubbuu kan nusni jira miti ummata isaatiif jedhee so san akkasitti ilaala bifa biraatiin fuutanii akka biraatiin fuutanii bifa biraatiin maqaatti kannitanii haasoytan isinii fi rabbii jiddu ani umaan godhu waa takka kanaaf deebisaan deebisu namni maqaa adda addaa nuu kan nuun piipii taatanii jinni taatanii waan fedhe namni kun ilmi namaa ni ja'a akka sammuun gariin osoo hin beekin ja'a gariin beekaa ja'a ani sanis deebisaan deebisus waa takkas hin jiru san maaliin godha
isaa fi rabbii jidduun dhiisa because I'm out isaa fi rabbii jidduu homeworkiin isaa achi jira jechuudha Nuraddiin bira jira hin jiru ani immoo fituutni nu wajji deemne nuti rabbii jechaaf dirqama hawaasummaa keenya ba'achuudha kana ta'uuf immoo jeena nu taas hayyuudha nuun goosisu jeena nuun goosisu arjaadha nuun goosisu waan dirqama kee biila Ameerikaa keessa biila inshuraansii biila manamaa kafaluun dirqama akka ta'etti saba kee gargaaruun dirqama akka amantaattis akka hawaasummaattis akka lammummaattis ummata ofii bira dhaabbachuun faranjoonni Ameerikaa Minisootaa irraa kadeeman Oromiyaa keessa waan akka amantaanis waan tokko miti bifaanis tokko miti dachis Oromiyaa keessan qaban waan akka ilaa Cinaaqsan ila ijaarsa Gaoroo ilaa Jimma Miilaan karaa Korokonchii dhakaa akka ajaa'ibaadhaan sa'a 8 makiinaa keessa mudhiin lama kasi dhukkubu jijjiirama qilleensaa jijjiirama nyaataa kana hunda danda'anii deemaniif namooma ja'aniiti so namooma ja'amu san fuuldura haafinnu namooma kanuma isin jechuu fi galatooma naa jiraadhaa qursii fi nyaadhaa akkuma isin jee bakki jiraadhu yeroo ammaa kanatti rabbumaan na dhaabe bakka inni si dhaabu hin beektu hunoo kun Zanzibaarii Indian Ocean Zanzibar keessa jira akkuma reefuu isinitti hime as keessa nama meeqa jira hundi isaanii uummata adiidha dalayduu qofaatu hunoo akkuma kana dalayduun akka kiyyaa gurraachaa jechuudha kanarraa barnoota fudhadhaa galatoomaa naa jiraadhaa guyyaa gaarii